Itoophiyaan biyyoota gaafa Afrikaa miseensa igaataaniif carraa barnoota saayinsii poolisii kennuuf qophiin xumuramuun dhaga'an. Walgahii ministeeronni gamtaa Afrikaa Finfinneetti taa'een teessoon dhaabbata Liisa Afrikaa magaalaa Finfinneetti haa hundeeffamu jedhamee yaada dhiyaateen Masriin magaalaa Finfinnee ta'uu akka hin qabne mormuun dhaga'ame. Itoophiyaan jalqabbii milkaa'inota hedduu kanneen qormaata nageenyaa isii mudateef deebii kennanii fi qajeelfama walta'iinsa irratti hundaan hojiirra oolchaa jiraachuun ibsame. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan baratti silaa dhaqqabu kanneen amma isin dhageessifne hangafa oduu Egeree Miidiyaati amma bal'ina duutti aansine. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa sagantaa iskoolarshipii saayinsii forensiikii qondaaltota poolisii biyyoota miseensa dhaabbata misooma gaafa Afrikaa yookaan igaataan deeggaruuf qopheessite ifamsuun dhaga'ame. Sagantaan tun dandeettii qorannoo yakka ragaa saayinsawaa irratti hundaa'e walitti qabuu fi tajaajila poolisii ammayyeessuuf kan kaayyeeffate ta'ulleen ibsame. Qondaaltonni poolisii magaalaa Finfinneetii fi qondaaltonni poolisii Keeniyaa dabalatee biyyoonni miseensa dhaabbata igaataan hundaaf carraan barnootaa kun kan kennamu ta'uu poolisiin Federaalaa Itoophiyaa guyyaa ibsa baaseen beeksise. Akka ibsa poolisii Federaalaa Itoophiyaatti sagantaan tun barreessaa dhaabbata IGAD Dr. Warqinaa Gabayyootiin kan durfamtu waggaa ta'u akaadaamiin qorannoo yakka yuunivarsiitii poolisii Itoophiyaa kun mooraa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Sandaafaa keessatti argamu irratti kan kennamu ta'uu ibsame. Walgahiin hundeeffamaa dhaabbata Aniisaa tokkicha Afrikaaf jedhamu magaalaa Finfinneetti ministeerota biyyoota Afrikaa adda walitti dhufuun magaalaa Finfinneetti taa'amaa tureen Masrii fi Itoophiyaan yaa'ii tana teessoo dhaabbata kanarratti wal mormuun yaa'iin tun waliigaltee malee xumuramtee jiraachuun dhaga'ame. Walgahiin tun kan jalqabamte gaafa adoolessa 5 bara 2026 waggaa ta'u ajandaan kun walgahii guyyoota afuriif manni maree ministeerota dhaabbata gamtaa Afrikaa dhimma Itoophiyaan biyyoota miseensa ta'an keessaa dhiyeessituu Aniisaa haa taatu jedhu irratti mari'atamaa tureeti jira. Haa ta'uti malee Masriin murtee tana kan mormite waggaa ta'u ministeerri bishaanii fi Aniisaa Itoophiyaa injiinar Haftaamuu Ittafaa akka ibsetti wirtuun daldalaa Itoophiyaa ta'uu qabdi yaada jedhu irratti Masrii waliin waliigaluu kan hin danda'in ta'uu ibse. Konferensiin tun dhimma jiddugalli kun Kaahiroo ta'uu qaba jedhamu irratti Masriin ejjennoo qabaachuu fi bakka buutonni Masrii ta'uu qabaa jechuudhaan Itoophiyaa wajjin waliigaltee irra dhabuudhaan walgahiin tun osoo hin xumuramin milkaa'ina malee haftee jiraachuu ibse. Itoophiyaan jalqabbii milkaa'inota hedduu kanneen qormaata nageenyaa isii mudataniif deebii kennanii fi qajeelfama walta'iinsa irratti hundaan hojiirra oolchaa jiraachuun ibsame. Dhala namaa daldala seeraan alaa ittisuu irratti ammallee Itoophiyaan adda duree ta'aa jiraachuun ibsame. Nagaaf tasgabbii naannoo gaafa Afrikaa eeguu sochii gareewwan shororkeessummaa jeeqan irratti tarkaanfii fudhachuu misooma saffisiisuu hiyyummaaf hojii dhabdummaa waliin hir'isuu irratti bu'aan Itoophiyaan gara hojii dijitaalaayizeeshiniitiin galmahaa jiran olaanaa ta'uun ibsame. Investimentii dijitaal Itoophiyaa dandeettii kalaqa nam-tolchee bu'uuraalee misoomaatii fi nageenya saayibarii cimsuu akkasumallee lammiilee fi dhaabbilee biyyoolessaa ijoo ta'an eeguu irratti xiyyeeffattee kan hojjetaa jirtu ta'uun ibsame. Filannoo waliigalaa Itoophiyaa marsaa 7ffaan kan hunda hammate walabaa fi haqa qabeessa ta'uulleen ibsameeti jira. Bulchiinsa heera mootummaa fi olaantummaa seeraaf kutannoo kan qabdu jechuudhaan ibsate jira. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Masingaan gama isaatiin balaan guyyaa irraa addunyaa mudachaa jiru walxaxaa fi saffisaan jijjiiramaa waan jiruuf hojii dijitaalaayizeeshinii lafa qabsiisuun gaarii ta'ullee ibsate jira. Akkasumallee mootummoonni yakka saayibarii ittisuuf odeeffannoo wal jijjiiruu fi bu'uuraalee seeraa wal simsiisuun tumsa isaanii guddisuu akka qabanis dhaameef. Waltajjii kanarratti afyaa'ee mana marii bakka bu'oota uummata Itoophiyaa kan ta'e obbo Taaggasaa Caafoo mana marii bakka bu'oota uummataa keessatti bakka bu'aan olaanaa mootummaa Dr. Tasfaayee Beejigaatii fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximeexiyoos waltajjii odeeffannoof nageenya paarlaamaa miseensonni paarlaamaa biyyoota adda addaa irraa dhufan irratti hirmaatanii jiraachuun ibsame.